kana si godhanii kana duudarraa si baase kana muraadha an kana si midhaa ture Suleeman ani si midhaa osoo kabishoodha namni dabar sitti sanaganii si wajji nyaataa ture Suleeman dhaggeeffatu kasitti as wajji nyaataa ture akkamitti Suleeman waa kasitti ma Suleeman maal taate sira dhaggeeffatu Suleeman dhaggeeffatu sitti ma as wajji nyaataa ture si bira galaa ture isa nyaachisaa ture isa akkamitti Suleeman waa kasitti ma dhaggeeffatu me nadhii si ofin dabarsa namni waan gara an akkamitti of nyaadda akkamitti of nyaadda Suleeman dhaggeeffatu waan siin jedhu mee gadhiisa sitti ma waan siin jedhu hin dhaggeeffame ayee gadhiisa ayee Suleeman gadhiisa Suleeman hin boo'in eeguu dhaggeeffatu sitti ma an akkamitti sirraa nyaata dhagee kana namni dhayaakin nara dargani kana kana sirraa eegu Suleeman dadhabee dabar Suleeman kanas hin boo'in callisi ka wanti kun yookaan eejoofti waan ta'eef yaa kanas beeytee namni dabar Suleeman maal taate mal nama si godhame yaatu Suleeman taa'e ka sidee addaan kutuu kanaa wanti kun yookaan eejoofti laa maa inni kun suuta kutime eenyu na raggore kana duudarraa si baasan kana sirra hidhan akkas miidhumu Siricha du'e bar Suleeman Siricha du'e yaa maal ta'e sab Siricha du'e kan inni dadhabee bar laamshee maqaa rabbii akkam jechuun dadhabeera sirii jaraa isa maa taate Suleeman sirii si jibbisiisan sanatu dadhabee bar isattiin Yuusuufin jibbisiisan sanatu dadhabee bar maal ta'e sab mucaa Suleeman maal taate amma duuba kun ka isaan dhamaasanii malee Suleeman beeka jaallatee namni nama jibbaa rasee ta'a siriidha bar siriidhaan namni nama jibbaa jira siriidhaan nama wal jibbisiisaa jiru bar Suleeman koon akka mucaa maal ta'e Suleeman argite kunoo akkanatti ilmi namaa halkaniin guyyaa akka inni waliin jiraanne akka inni wal jibbu taasifamaa jira barra Suleeman akka inni si jibbu maqaa kan kee asirratti galmeessanii as keessatti waa meeqa godhanii Suleeman sirii meeqa dugda isaa irratti hidhanii barra amma duuba kun siriidhaani Hai, namni jaallatee beebar. Akkuma inni sila jedhe, intala silaa maal jedhe? Eenyu maqaan Aasiyaan sababa maalii akkas akkas gooti jedheen dubbanne? Akkuma sana bar inni illee jaallatee hin jibbine. Si galee? amma duuba sababa kana idhaa ka Suleeman nu miidhu jiru Hai. Naggite yoo gibboo dawaatiif haa ta'u. Sirii jala deemuun sirraa dhaabbattu kana booda. Shirkii gochuun sirraa dhaabbattu obboleessu. Rabbi si haa qulqulleessu. Ilma namaa miidhin. Akkasii bara. idhaa Suleeman illee sirii irratti dalagame kana mara na miidhe Yusuf Yusuf Suleeman maal taate meetu manne manni maali manne kee kana kaa manni ki manne kee kanaa miti awus bildaa shaytaanati astagfirullaah Suleeman mee manne kee kana maa bar manni an kireeffate maal taate Suleeman kanaa miti manne duraan wajji galaa ture meeti Uummanni jaallatee dukkanatti jaamsaan jiru bara. Yusuf Suleeman eessa asi gallee manne kee kanaa miti afaan illee kanaa miti bara mana kee hin beekan mana akka kee Suleeman qonnas deebii taa'e mana kee sobe simine mana shawuru addeesu manni kee kanaa miti afaan nu kanaa miti meeti manni kee duuba maal taate jama maal taate buute maalisi me eessa asi dhufne hafa Yusuf manni kee kanaa miti bara mana kee maa akka wallaalee mana kee jiraan jettu kun manni dura wajji galaa ture meeti manni wajjin galaa ture laa mana sana irraa jijjiiraa yoo kottaa maaliif jijjiirti mana Ftas gabbeessime Suleeman ftas gabbeesse ftas gabbeesse ftas gabbeesse Suleeman alhamdulillahi rabbi kunoo daawwattoota keenya Suleeman illee kunoo akkuma gartan jechuudha kana wanti isaan itti godhani maannatti godhan Suleeman maa booda isaa Suleeman
Sulaiman. Sulaiman. Jaallatee miti bar. Osoo nama Sulaiman jaallatee. dis Sulaiman. Dirqama. Sulaiman. Maal taate? Ma Laala daawwattoota keenya kun akkuma gartan kanaan dhamaasanii naaf isa wal miisisu turan jechuudha kun baruu mi'aadidhaam. Bismillah. Laala nara dalagani kan. kana sirraa eegu Sulaiman. Dadhabee. Nara dalagani. Dadhabee dabar. Sulaiman kanaas hin boo'ini callisigaa. Wanti kun yookaan eejoofti waan ta'eef Sibiidhaa dadhabee ture. dubi. Yaa Sibiidhaa ture. kanas beeytee namni dabar Sulaiman maal taate? Maal namaa si godhame. Yaaki Sulaiman taa'e kaa Sidee. addaan kutuu kanaa Wanti kun adina yookaan eejoofti. laa maa inni kun Suuta kutee beeksisa. yaa Eenyu nara godhan. kana duudarraa si baasan kana sirra hidhan Akkas miidhumu. kana si godhanii kana duudarraa si baase kana muruu adda. Akkanaa sibiidhaa ture. Of ajjeesu jira. Suuta hidhi waan. Sulaiman Ani sibiidhaa osoo kamisoodha. namni dabar sitti sanaganii si Siyooti nyaataa ture. Sulaiman. Siyooti. Of ajjeesu. Sulaiman dhaggeeffatu kasitti hima. Asiyooti nyaataa ture akkamitti. Sulaiman waa kasitti hima. Sulaiman maal taate sira? Dhaggeeffadhu Suleeman. Sulaiman dhaggeeffatu sitti hima. Asin siyooti nyaataa ture. Si bira galaa ture. Isa nyaachisaa ture. Isa akkamitti. Sulaiman Sulaiman. Sulaiman waa kasitti hima. Dhaggeeffatu mee? Nadhii si ofi dabarsaa. Namni waan gara Sulaiman dhaggeeffatu sitti hima. Ani akkamitti of nyaadda akkamitti of nyaadda. Sulaiman dhaggeeffatu waan siin jedhu mee gadhiisa ayyee sitti hima. Waan isin jedhu hin dhaggeettami ayyee gadhiisa. Hayyoo Sulaiman gadhiisa. Sulaiman hin boo'ini qotu dhaggeeffadhu sitti hima. Ani akkamitti sirraa nyaata dhagee. Kana nammiine yaaki nammiine waa takkaa nan godhe kana calisa maye nammiine gadhiisa yaakiin boo'ini Sulaiman maal taate? Sulaiman Ani akkamitti si nammiine siin jedha kana laala kana akka ati hin beekne akka ati hin dalaganne Abdallaa keessa laaluu qabna waan kana. Abdallaa mayyuu dugdatti. namni guutuu kana sakara taane hin dhabane jechuu bar. Ilaalamuu qaba. Abdallaa mayyuu irra deebinee laaluu Mee kana akkamitti ilaala? Ammamoo. Wanti kun Sulaiman kuttoo wayii taati yookaan immoo waan ajooftu taati. waan sanas kenna. Sulaiman waan sanas kenna. Sulaiman boo'ini saana sanas kenna laala. Saana sanas kenna irratti ilaala. Boo'ini Sulaiman jallisaa. Ati ofirratti nagartu waan kana Suleeman. watakkaana. Kana maaliin akkana shakamisa? Bismillah. Bismillah maqaa rabbiitiin qabee kutabbo dhiiriin nu dandeessu. Rabbarratti tawakkalneerra. Subhanallah wa ni'mal wakiil. Ni'mal mawlaa wa ni'mal nasiir. Yaa Rabbi yeroo hundumaa. Maal isaa wanti keessa jiru garuu? Kun kan keenya sida. Naratti dhane. Kana irratti dhagani. Yaa hayyu yaa qayyuum. Wanti quraana rabbi bira taru hin jiru. Yaa Rabbi wanti maqaa kee injifatu hin jiru. Yaa zal jalaali wal ikraam. Eeggadhu wanti kun ija jaafiti yookaan daakuu wayita waan akka daakuu taate yookaan waan ajooftu la waan nama keessaa waa tokko yookaan ajoofti Maa cicciree fixee waan? yookaan immoo daakuu wayii qabdi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Yaa Kanaan na qabaasan eessa. yaa Allah argite waan nama keessaa waa tokko taate yookaan daakuu ija namaas kan waa rofti. La. Kun amma quttoon qabu amma kun hin kuttaa'u amma kun dhabeera maqaa rabbii. Yusuf. Laal kiisni guutuu waan itti dacha'u laalka. Kiisa guutuu laalka akka dhukkee dacha'u laal. Yusuf. Kiisa guutuu laalka. Waan akkatti na gootu nara hin dhiisu deemiti namni. Sulaiman taa'e. Na dhiisi. Sulaiman mee gattaa hojii haasa. Akka asii ajjeesu kan irratti dalaganii hin dhiisu namni irratti dalagasan. Mee Sulaiman gattaa eegaa? Wallahi Sulaiman baratin beektu bara sirraa nyaataa ture. Bara isaa galaa ture bara soojii nyaataa ture. Namni waan hin kala sayee jallis mee dhagee ooyaayyee. Namni Kan amma sirraa kun namni gaafa jinnoota hordofe gaafa sheexaana hordofe waan hin jallisne hin qabu. Namni gaafa jinnoota hordofe rabbiin hin sodaatu. Eenyu narra hidhe namu kan irratti dalaga bicha natti. Haadhaaf ilmoo walitti deebisee wal nyaachisa bara. Harki ilma namaa. yaa rabbi gilaa mucaa ajjeesuu ka'e bara anuyyuu isoo ajjeesuu ka'e. Sulaiman adeemsa keenya keessatti kanaaf akka irratti jabaatee hin dandeenye. Sulaiman boo'in itti dhaga'e kasi Shakkeera sirii akka ta'e shakkeera bara. Amma rukutuu bara harka isaa eebbide malee itti buufadhee rukutuu hin danda'u maaliif tarii qalbii namaa kun akka itti garagalfame qabaa waan jedhutu na keessa jira sii galee. Kanaaf rukutuu dhiisee bara. Kanaan makam goone. Kanaaf garaatti jabaachuu. Kanaan makam goone.
لا hunduma tu bar la kun amma kosii wajjin ba'ee gatamuudha malee wanti biraan jiru dadhabee bara waa tokko laamsheessuu hin danda'u kun amma waa tokko miidhuu hin danda'u dararuu hin danda'u carqii jijjiirreessan illee guutuu as dadhabeera laamshe'eera dadhabeera maqaa rabbii bira wanti darbu hin jiru wanti maqaa rabbii injifatu hin jiru kana bishaan itti naqnee ammallee gartee miti bi'isnillaahi ta'aalaa irraa boruu warri akkanatti ilma namaa irratti siirii gootu kamtuu sammuu isaa haduutanii cabbii warri ilmaan oromoo bakka hundumattuu siiriidhaan doolessitee akkuma inni sila jedhe bishaan irraa baara irraa guurtee ijoollee garaa qullaa jirtu ijoollee uffata ofirraa hin qabne ijoollee miskiina ijoollee nyaatanii garaa hin qabne baara irraa guuranii gaara bakka namni hin beeknetti naqanii achi keessatti waan jarri hin beekne itti godhanii bishaan itti naquu ammallee itti naqime wanta xixiqqoo irratti hojjetanii akkasitti ijoollee dhamaatanii ijoolleen jireenya keenya jijjiirra jedhanii biyyarraa ba'u as yoo dhufan garuu warroota akkasiitti hin dhama'u jireenyaan waliin arganu yookaan du'u yookaan jiraatu bakka hundatti deemanii nama lolu siiriidhaan nama lolu waan ta'eef namni bakka hundatti isaan miidhaa rabbi kanarraa najaa nu baasu rabbiin warra siiriitti kunoo laala daawwattoota keenya kunoo akkuma gartan ani mucaa kan hin ajjeesaa amma qarraa dhabe qarraa keessa yaasee ture kunoo laala qarraa ittiin isa gubaa turani kanaan na gubaa turani isa koo gubaa turan gaaraatti kana Yusuf kanaan Suleeman jalli sikaatimaa ta'an kana baay'ee masimiidhaa ture Suleeman hin boo'in qaban taate akkana sirraa nyaata kunoo daawwattoota kiyya akkuma gartan jechuudhaan kanaayyuu keessaa guuree isaa miidhee oole anuuyyuu waliin miine naafsi amma atis lubbuun nagaa qabda anis lubbuun nagaa hin jira waan ta'eef waan dabre akkuma dabre dhiifa kaatuu rabbiin dhugaatii yaafteetu ol baasee jedhe kunoo daawwattoota keenya kana duudarra hidhanii siirii kana duudarra hidhanii jechuudha akka inni na jibbu mucaa duraan nagaan na duuka jiraachuutti ture na bira galutti ture jechuudha yeroo dalagaayyuu hin qabne nummaayyuu takkaa na bira deemee hin beeku yeroo kana arganii akkana godhanii hin beekan akkaataa isa itti akkana godhanillee hin beeku kana san dalagaa jiraaf ta'a isaan edaa dhamaasanii waa hunda gara ufii deeffatanii jechuudha akka inni na jibbee na miidhu akkuma keeriyaa godhan san isallee godhan jechuudha. Ati kan keessa batta miti Yusuf lina haadha keenya kan yeroo nuti beelofne maal nyaattu maal dhugdu jettee nu gaafattu beeloftanii jirtu jettee nu gaafattee waan yaada keenyaa nu kennitee nyaannee dhugnee akka haadha keenyaatti ilaallu ijoolleen maaf itti garagalanii shira kana hundarratti dalagaa jiru siiriidhaa bar osoo jaallatanii osoo ishee kabajanii osoo hirkaa nyaatanii osoo wajjin hirkaa nyaannee dhugnuu kaleessa dheengadda osoo aannan nuu laattu itti deebi'anii isheetti roorrisuun daa'ima ishee wajjin gaara kanatti gidirsuun asitti illee mana ishee marsanii halkanii guyyaa mana ishee nama 12 meeqatu jiru as keessa jira jedha kan mana kana yeroo hunda hordofaa jiru mana kana keessaa akkam ishee gochuuf kana namni jaallatee hojjetaa namni jaallatee nama akkanatti jaallatu namni akkamitti jibba siiriidhaan jibbaa bar siiriidhaan jibbisiifama bar digalee dubartiitti kan namuu garaan jabaanne dubartii haadha keenya maaliif garaatti jabaatanii miidhu beektaa siiriidha bar siiriidha garaa keessa irraa dhalattee kaatee maaliif miti siiriidha siigalee kana hubachuu qabda Dhalli baasa akkasii Suleemanati. Rabbiin ammallee dhugaa jiru haa baasu bakka dhokate hundumaa akkasii daawwatu laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah daawwattoota keenya kun akkuma gartan jechuudha uummanni siiriin sun isaa mucaa kana osoo inni waan beekne waan akkanaa kana keessallee akka inni hin galle jechuudha ani ni beeka garuu mootu natti heddummeessee baatii meeqa hojii jirra jechuunaafin akka diina nuti walitti nu godhani baatii 5-7 caalu oolu hin beeku ani hin kijibu sanuyyuu caaluun oolu jechuudha tilmaaman akkana baatii 7 yoo xiqqaate amataaf deemu mucaan agiinummaa anuma jibba Yuusufiin ajjeesuu qaba jedhee dhaadata akka nama nagaatitti haasaa jechuudha edaa isaan siirii itti godhaniitumaan nama hundaa ofitti deebisanii an amma rabbiin na baase malee daawwattoota kiyya gaggara galchee fattashee jechuudha waan kiise isaa keessa jiru fattashee booda guboode tasuma jaapoonii isaa kana akkanatti qabee yoo jedhu kana duwidarratti arge
rabbitu harka kiyyallee qulqulluu godhuu wadaa jechuudha. Ajaa'iba rabbi. Osoo galeessa bar gaafa jirri kana hunda gaara keessatti sitti dalagan sirriitti dalagan osoo lubbuu nama tokkoo miitee jiraatte osoo lafee nama tokkoo cabsitee jiraatte yoona deebitee gaabbitaa bar. Garuu wanti kana sirriitti taasisaa jiru wanti nama sirriitti duulchisaa jiru siirii. Siiriidhaaf ijoolleen kaleessa wajjin nyaatanii si wajjin dhugan kaleessa si kabajan si jaalatan sitti deebi'anii si miidhuuf si marsanii halkanii guyyaa si hordofanii bakka jirtu hundumatti gaara kana keessatti si gidirsanii wanti jedhanii fi siiriidhaafi. Kanaafuu akkuma isa kanarra laallee warroota qabnu hundumaa yeroo hundumaa qabnee irraa hiikna tokko tokkoon jaraatiin qabnee irraa hiikna abdallaallee irra deebinee qulqulleessuu qabna toobachuu qabu rabbitti deebi'uu qabu toobachuu qabu hojii isaanii kana hundarraa akka rabbi isaan qulqulleessu wanta kanarraa akka rabbi bilisa isaan taasisu shirkiirraa akka najaa bahan akka gama rabbii deebi'an toobatanii rabbiif sujuuda akka bu'an asumaan isaan hubachiisaa deemna jechuudha. Laa kun barama isaan osoo hin beekne akka tasaatti sammuu haadhochan jechuudha. Daawwattoota keenya Suleeman Kottaa shaaworii seenaa. Qo'inti seenta. Qo'inti seentana sammuna sii kenna. Tamam. Inni kan taa'u. Akkas jechuudha daawwattoota keenya ani rabbiin na baase malee osoo yeroo san jaappoon akkana qabeetin siirii kana arguu baadde. Suleeman inaadha baafachiisoo dagaruu rabbi na baase rabbi harka kiyyallee qulqulluu godhe alhamdulillah silaa nama jarjaru taate jarjaree waamee qallee balleessee gaabbii fi eegeen abbaa boodaa jette Oromoon mammaaksa keessatti akkasii alhamdulillahi rabbil alamiin rabbiillee nan jarjarsine haqa isaatiif haqa kiyyallee rabbiin addaan nu baase galatoomii rabbii kenna yoomillee galata kee deebisuu hin dandeenyuma jenna wanti kun jira haqa kiyya keessaa keenya ammamee abdallaallee gadi baafne ije keessaa dhafutti huccuu irraa yaafnee fattashna du'aayii nu godha yoo abdallallee waan san qabaate rabbiin nu haa gargaaru du'aayii nu godhan isiniin jenna inshallah viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaan isiniin jenna.